روحي انت نروحي نري جمدا جالتو روحي قوتما حواسين جالتو روحي هايلي بدان جالتو لبو جرابا قدا فجالتو لبو واقوموتو فجالتو نتي فانفت وانجرو وكجرو أكسباتس بكجرو هندا تغاجر ولد كبريتني ولا سر السنو ولا أمن سيفنو تغاجر حافل منو اسن جنة مغانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له. We got Islam religion, so Allah given us. We have to say Alhamdulillah, He gave you comfort for us. It changed our mind to knowledge from ignorance. Democratic religion, diversity, tolerance, source of knowledge. It is universities include all branches of science. Say Alhamdulillah, Muslims, all of you, wahdahu la sharika lahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lahul mulk wahdahu la sharika lahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, lahul mulk wahdahu la sharika lahu. إنما جمسو قمنا دنك دراني الرا يودون جنة ربي سينني يدها قلبي الرا جرانا جراچو لبل سمان دجيرا هاگا يوم دين نبول شمو كانت بچيرا دينا ديسي دبتين كينيا ميشايكت دين الرا جنة ربي يادنا نعمال قوت دنيا الرا فالمدو أنقو هرّا بروس هركا جيرا ججابا دو يا ديرتكم بانجم سيدالله دوغا بربان تلا يا ربي ما دبتنو دوغا أمتا بلا بؤا سياسة شرا ولن دري جلان دوغا بربان جلا صبي متا اسن كيسا جري برمال سجوتان غتيتي قفد بسي الركايو فرقوتا وقا ربا فكولن جنن قدودا كايو النفتنيوتا أكا فرعونا دير فتني هم بسود برتوتا إلما أبا قداتو بيا بلشا جرا جدا قرين قووتا ورّا كورمون اتجابت سينام بين دلوتان ومن وابرتي قوم سنقمني برنوتان إيه بردو نفتنياتا ينوفيت أقلين بلان لغا بربان جلا غران دويدا تأيف غراني هاري كروف هندو يابتو تدابت ترراني قايدا يواناتي وانبرسيسو سيناني ديوس ربي جيبي هكتا فزامني ربي نسانا بارو هادي قمو علام النساني صداتو غراتي ماتي ما غراني سيبشاني موتي سمي جالا صداتي نما غرا فنشاني كاليسس كنان نورة توري موتو مان قبروم ساني كاليسو ما دين قد دف وياني والفالمنو ساني جري كن جرى وجي ندادة تنقبياني نما كين ميكا تمجي سار كسانين akkasumatti soofal manni kufe sirni nyaataani quufaa fokkotee wayyaa ariitii feelee wayyaa kuma jedhansanii haga yerootiif jedhame itti kenname amaanaani booroo keessa kaayannee ufee hagicha rafnaani isa kalee nu godhan dhiifamaan bira tarraani shoror keessaan nu jedhanii dhiifama nu gaafannaani sanirra isinii tarree nu deebi'uu baannaani jenneen isin horii abbiitti homaa gaafiin qabdanii hojiin keessan ka amma achiitu isin ibsa eenyuun akka taatanii amma gaafii ummata Oromoo deebisaa taayitarra baatanii osomaa jennu harriimteen nafa xooranii nu gaddachaasanii kama saggaartu agarree yaabbatee naftanyaanii warri Minilik caaluu Finfinneetti ajjeesanii Oromootu ajjeesa jedhaa yookaan hin argattan jennaanii dokumantarii sobaa walitti qindeessanii maqaa Oromoo waggaa 100 hin qabne nurratti barreessanii
Adaanech abeebeetti kennanii gabaasa godhi jedhanii nadhitti abaaramtu akkamiin liqsanii waaqni Oromoon qabu ka guyyaa kaasuni gurra isiillee qabee arraba zulmeessanis waan namtichi duubarraa itti mudhagayuu dadhabnaani namticha tokkicharra deebitee maqaa meeqaan waamnaani dhugaatu imimmaan boohe ilmoo waaqaa gaabsanii guyyaa naqaani dhufaa jaalatamoo jibbanii gaafa kolfitu dhufa fuullarra imimmaanii Rabbiin imimmaan nurraa kan hin dhufti bilisummaani wareegama kaffalutu nurraa eegama tokkummaani kadu'e gara jannataa deemu shahiidummaani mammaata duuna damii dhiiga ormummaani qe'ee ofii irratti kormummaan abbaan malaa dhugaa barbaanne callaa. يا ربي ما دبت لقى أمة بلا بؤا سياسة شرا ولندري جلان لقى بربان irratto jedhaa kaayoo yaada keessan fageessa sammuu teessan ol baasaa kiyyoo aduwwii keessa bakka har'a yaadaan nayxe borammoo miilaan geessa galma kee qofa diigi kiyyoo aduwwii keessa hin danda'amuun jedhin rabbitu simil keessa guddinna rabbii kaahi gola qalbii kee keessa gaafa addunyaan sii gadi tafte atammoo gubbaa teessa hooggansi silaa gubbaa irra taa'ee murteessa yaa rabbii nu filadhu amriin harka kee keessa maatiin hooggansi bade mana ofirra bobeessa kanaaf waa'ee hooggansaa kana siin bahee keessa gaafa bishaan ibidda qabsiise ibidda maaltu dhaamsa yaa rabbi ummata addunyaa kanaaf mee fidi furmaatasa ofsuu dadhabne azaanurra dhaamsi ibidda bakka yaanne nu geesse hawween keenya guddaa gaafa namni dacha'ee rakkachuu qofa yaadu yaada itti yaachisee furmaata isaan barbaadu dhalootatti rakkinna walii qoodu daa'imni irra dhalate borammoo taa'ee gaddu abbaarra rakkoo dhaalti ilmoollee irraa haan qabdu gaafa addunyaan hooggansaa adliin geggeessuu dhabdu anatu ta'a jedhee dhaloota itti yaadu dhammee jennaan gootota haqqii rabbii itti naadu gaafa abbaarraa dhabe rabbiin callisuun taatu amaanaa rabbii baachuu dinnaan dacheen rabbiin Sikadhanne yaa Rabbii yaa mootii duraa booda bakka yaanni nu geesse hawween keenya guddaa. Sikadhanne yaa Rabbii yaa mootii duraa booda bakka yaanni nu geesse hawween keenya guddaa. Maqaa keetiin jalqabna yaa ilaaha laalamiin jennee kaana bismillaahi irrahmaani irrahiim. Akka aduunu ibsi yaa mootii dachiisame halkan goobana ji'a guyyaa noore akkamii si qabaannaan bareenni yaa rabbul arshil aziim si qabaachuun qabeenya caalaa minaan ni'amii kasi dhabee uf dhabe yaa rabbi meeqaatami maqaa keessi kadhannaa asmaa'ul azamiin laa ilaaha illa allaahul aliimul haliim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك الرحيم نباس فتنة الرآكرة اللي جهيم آمين ربي آمين يا موتي درابودا بكا يا أني نقيس هوين كين يقودا سيكارن يا ربي يا موتي درابودا بكا يا أني نقيس هوين كين يقودا gargaarsa kee yaa rabbi baay'uu jirra gaara san tabbaaf gadooree silaa karaan dalgarra baasa iyyee irra gadoode kurmii garraan dhiigasa horiinu seenaa beeka arra baddideef malee haasa diimaan kiyya soddomii lamaan hiriirsee waraanasa naan jedhe dubbadhu seenaa dhaloota qubee kaasa daamaa kiyya yaabbadhee maarsirra dhangalaasa daamuu kiyya muhammadiin ergamaa rabbii faarsa daa'ima nyaatanii hin quufne harma hodhanii hin guune shittoota fakkeessu fakkiin qabu urgaansa nagaaf rahmata rabbii isaan irratti naa buusa sallallahu alayhi wasallama salaamtaa keessanis bareechisee kana boodaan ittaansa bareechisee akka dansaa mee dursa naa gammada bakka yaanni nu geesse hawween keenya guddaa. Gaafa zulmii nafatee baroodu dachee irraa akka namaa fi miti akka rabbii ifuu jirra baga har'a geessanii obboleeyyanaa kiraa salaamtaan koo sinaa gayu hundinuu qilleensarraan galaana daakee je'ee qaxxaamuree gaararraan keessummaan dhufaan jira naqee baltooree har'aa
warri eeshiyaa jirtan na fudhadhaa bahararraa karaa miilaani malee gaheera basaasurraa warri awurooppaa jirtan na fudhaa liibiyaarraa galaana diimaa cehee dhaabbataa ragamarraan biyya meeqa qaxxaamurree afrikaa kibbaas irraa bakki nun jirre eessa ardiilee torban irraa qaamaan gargar baanullee yaadaa walumaan jirra waca simbiraa dhagaye awustiraaliyaarraa barii barraa qaqa'ee gaarree oromiyaarraan warri ameerikaa jirtan garba atlaantik irraan simbira oromiyaa yaabbanne kunoochi gaafoo jirra akkam jirtume isin nullee nagaya jirra dhukkuba zamanaallee isin haa baraarurra baga geetten jenne kaa guutuu waggaallee birra salaamtaa tana qeebalaa gaarreen oromiyaarra assalaamu alaykum obboleeyyan koo hunda bakka yaanne nu geesse hawween keenya guddaa gaafa aduun addunyaa gaarreen dachee naannahu gaafa duumessa saaqee garba dacheetti bahu arge galaan addunyaa dhiiga balaqqeessahu har'a kallattiin dhufe seena addunyaa haasa'uuf lola addunyaa tokkoffaaf lammaffaa irraa ka'uun namni kaleessan beeyne har'a beekuu hin danda'u waan COVID-19 fide keessa isinii bahuuf addunyaa har'aa tana keessoo isii haasa'uun qorannoo guddaa nama gaafata sirritti adda'uu dambalii addoo jiru galaana dhangala'u ariiti isii ilaallaan akka xiyya furga'u takkaa bakakkaa roobaa duumessarraa hanga'u kalaaltee hubachuunuu baay'ee cinqiisit ta'u beekaa beekumsi dhiqaan qoratee biran ga'u qilee iccitii jiru kakeessi dukkanaahu akkana jirti jenne isimaa lafa kaahuun baay'ee namatti ulfaata sammuu yaaduun danda'u kallattiinis ta'uu dhabuu yaada itti kalaahu mee akkana taahikoo kunis garuu nan gahu bakakkaa waliin bu'ee gubatee daaraa ta'u kaalamni dhumatu qaanqee sarraa faca'uun fuula addunyaa gurraachesse aarri achirraa bahu ibidda atomoseeri qabatee aalamarraa bobahu yaa rabbi nurraa dhaamsi hujii nama allee ta'u simatu itti ergee jaruma jaraan dhahuuf allahumma dri bizzaalimiina bizzaalimiina du'aayina si ol yaa'u miskiinni jarra zabdu barrii kee ankaa ka'uun argaa turte yaa rabbi sooriyatti waan ta'u lafee ummata muslima waggaa meeqaa boba'u kaan galaanatti dhumee baqaaf osoo dhama'u osoon jaalatin dirqiin biyya isaarraa bahuun kadhattuu ta'ee jiraata biyya ormaarra faca'uun kanas hojjatte aduwwiin gaafas itti milkaa'uun tarkaanfii fuute ammas eegaa waan ta'uu taa'u namni silaan dhaabbatu haga bakka deemuuf gahu chaayina qaltee sooratte muslima nagaayyaa'u gabbuuftee mormarraa fuute osoo dhiigni lola'u hoolaaf re'ee godhattee muslimni tifsii ta'uun argaa turre waan baay'ee miidiyaarraan gayyaa'u foon namaa ciccirame istoora keessa taa'u dhageetitti dhugaan fakkaatu yoo arrabni haasa'u arrabnu gocha kana guutuu ibsuu hin danda'u bineensa fakkii namaa duyda dacheerra yaa'u bahaa seensa moohattee makluuqa irratti ol ta'uun rabbuma irrattuu tarkaanfii fudhachuu booda irra ol ka'uun yaa rabbi dubbiin kun silaa arraba koorraan bahu akkatti ibsadhuun dhabe waan muraada naa gahu gocha jaahiliyyaadhaan addunyaa irratti ta'u wama hojjattuu dhabdee jallina honga gahuun haqa kan kee zulluumuun addunyaa irra wal gahuun masjida nurraa guban kunoo asillee gahuun iyyanneellee waan garri nama iyyanuu bahu bara dheeraa jiraanne gabra nama agattahuun nuufidi amma guyyaa islaamummaan ol ta'u gaafa hoggansi cimaa muslima keessaa bahu gaafa muslimni lallabee sagalee walla gahu beeyta bilbila biddaa keessa keennaa bobahu dhiiga waan dhiigu dhabe kutaa onnee madaahu sammuu gaddaan guutamee karra cufatee taa'u arraba nyaannuun malee hin qabnu kaasahu dubbannaan ajjeefamuu yookaan manidhaa taa'u imimmaan qofa taanee xannachi bishaan yaa'u saanuu nama imaanaa jabaa qabattuu lakkaahu argaa kolfaa jiraannaa waan diinkee irratti ta'u kanaafuu fidde har'a dhibee addunyaa wal ga'u nu baraari yaa allahu yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geessi hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geessi hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geessi hawwiin keenya guddaa sagaleedhaan lallabuun kenna rabbii badhaasaa qilee galaanaa namni bu'uun dandeenye naa laafinaan gowwaansaa achi keessaa akka simbiraatti bishaan ummata facaasa yaaddoon irra keessa ru'a duubonaan mataansaa soofti weerii sammuu nu gube rabbi maali dawaansaa sharriin addunyaan tatte nu dhibe maalummaansaa
kana jennee moggaasuuf nama dhiba maqaansa qurannee bira gayuuf ni fagaata karaansa bu'aa bayiidha qabaa gaaraaf qilee keessa baasa akka inni jirutti ibsu yoo isaan bareeda haasaan ija takkaan amantiin ija takkaan siyaasaan haasaa jecha nama hundaaf qabuuf keessaa qabu caasa kan namni hunduu laalee keessatti argu yaadasa islaamummaan jaalatti jecha namaa bayyansa kanaaf nama islaamarraa akkas bareeda haasaan sagaleef jecha gaariin seenaa gurra hawaasa galaana yaaddoo keessaa daakee ummata baasa karaa rabbii irratti khalqii rabbii bobbaasa addunyaa guutuu irratti haqa rabbii ol baasa hoggansa addunyaa ta'ee biyya haqaan geggeessa hayyoonni akkasii jiran zamana hundaa keessa nasritti yaannee jirra kadhaa rabbii jabeessa irratti hojjadhaa kaayoon yaada keessan fageessa sammuu teessan ol baasaa kiyyoo aduwwii keessa bakka har'a yaadaan nayxee borammoo miilaan geessa galma kee qofa diigi kiyyoo aduwwii keessa hin danda'amuun jedhin rabbitu simil keessa guddinna rabbii kaahi gola qalbii kee keessa gaafas addunyaan sii gadi tafte atammoo gubbaa teessa hoggansi silaa gubbaa irra taa'ee murteessa yaa rabbii nu filadhu amriin harka kee keessa maatiin hoggansi bade mana ofirra bobeessa kanaaf waa'ee hoggansaa kana siin bahee keessa gaafa bishaan ibidda qabsiise ibidda maaltu dhaamsa yaa rabbi ummata addunyaa kanaaf mee fidi furmaatasa ofsuu dadhabne azaanurraa dhaamsi ibidda bakka yaanne nu geessi hawween keenya guddaa gaafa namni dacha'ee rakkachuu qofa yaadu yaade itti yaachisee furmaata isaan barbaadu dhalootatti rakkinna walii qoodu daa'imni irra dhalate borammoo taa'ee gaddu abbaarra rakkoo dhaalti ilmoollee irraa hanqabdu gaafa addunyaan hoggansa adliin geggeessuu dhabdu anatu ta'a jedhee dhaloota itti yaadu dhabnee jennaan gootota haqqii rabbii itti naadu gaafa abbaarraa dhabe rabbiin callisuun taatu amaanaa rabbii baachuu dinnaan dacheen rabbiin hin baatu gadi baname kunoo waraana rabbii taatu mana dachaasee marsee kunoo addunyaa guutu bakka jirtu dhaabbattee addunyaan miilan fuutu maaqabii irra kaahee ol galtee gadi hin baatu ajabiyaa hujii rabbii wamaasattiin ulfaatu addunyaa aalamni mul'uun duraan irraa sodaatu mee ameerikaa laalaa har'a waan isin taatu jannata addunyaa irraa kakalqiin itti yaatu har'a azaaba taatee namni irraa baqatuun kaleessa dureeyyiidha qabeenya ofiin dhaadatu har'a hiyyoomatanii gargaarsa lagaafatu eegowwaa nama jireenyi abaditti fakkaatu eegowwaa nama qabeenyi abaditti fakkaatu ka waan rabbi isaa kenne rabbi boonaa jiraatu kennaa rabbiiti hunduu beekumsaaf horos taatu ka inni sitti kenneef ittumaan si qormaatuuf dhabamarraa si argamsiise kunoo uumaa kee taatu akkamitti ilmi namaa ni'maa rabbii yaadatu waan rabbiin isaa kenne jabeenna ofii godhatuun addunyaa fuulduratti gaafa ittiin dhaadatu rabbiin isa xiqqeesse agarri gaaf salphatu fuuldura addunyaatitti ulfinnarraa mulqatuun dhiqqeenna keessa kufee aalamachi warwaatu nu garsiifte yaa rabbi jabeenna kee waan fakkaatu sunnaa keeti gabbuusuun isa gubbaa jiraatu ammas ol qabi yaa rabbi mee isa jala jiraatu nu garsiisi mee guyyaa kalimaan kee ol taatu kunuu mallattoo nasriiti nama qalbiin hubatuuf ibiddaan ibidda dhaamsa isatti waan jabaatu deebisee wal nyaachise bineensa dur nu nyaatu aqlii irraa fudhate qalbii gattee maraatuun gaafa namni ibiddaan gubu mana keessa jiraatu gaafa addunyaan guutuun boolla ibiddaa taatu jireenyi siraata tahe addunyaan irra yaatu agarre jallattoota achi gubbaa harcaatu nu baasi yaa rabbi guyyaa qiyaamaa nama baaftu nu da'iifa miskiina humni keenya illee laaftu keessatti nu laali yaa rabbi mee osoo nu qormaattu nu dhaanadhu yaa rabbi harka haadha abbaan ilma dhaantuun balleessineerra sitti akka irraa olaantu deebif nu deebisitta tanuma noo fixattu rahmata keessa laalte har'a irra nuun tartu maaf da'iifa miskiina nu keessatti nagartu ilmaan haadhaaf abbaa irraa fudhatte yataamaa fayyaadattu meeqa ruhi rakkattuun karaa irra jiraattu du'aaf jiru jiddutti hiyyummaadhaan hiraartu gama kanniin ilaalte har'a meenuun baraartu asumaan dhaamsi kiyya yaa harka kottoonfattu diriiri hiyyeessatti rakkataa yoo agartu ollaan kee akka beelan bullee osoo ati quuftee nyaattu bakka lamatti hidhii biddeen takka qabaattu halkan guyyaatu hadhoollaa waliin jiraattu akkas malee dallansuun khaaliqaan irraan dhaamtu jabaadhaa yaa jarana qaldiin tanaanuun baaftu hayawaanallee taanaan yaadadhaati ruujitu akkas malee dukkanti buutin irraan bareetu yaa rabbi eenyu wabii tahaaf namati sahiitu tawbaa sitti deebi'u malee qarriti biraan jirtu
توبان شرطي سيقوتو نبدا سمين قبدا بكا ياني نجيسي هوين كين يقودا سيكرن يا ربي يا موتي درابودا بكا ياني نجيسي هوين كين يقودا gara addunyaa kanaatti eenyu hawween dalannee filannoo keenyaan ala asirratti argamne erga dhufne ibiddaa fadhaa isii dhandhamne keessaa bayuuf imala hawwii yaadaa jalqabne deebi'uuf gara jannataa kalee keessaa darbamne biyya hawwaadhaaf adam kalee irraa uumamne tun biyya keenyaa miti akkaan gamana dhufne mana sirreessaa ta'uu beektuu ga'itti hidhamne kanaaf hawwiin argame sababni waan rakkanneef sammuun gaddaan guutame kanaafuu ijjirrafne alhamdulillah garuu waada khaliqan ganne qabna amantii kalee duraan irra dhalanne kaayoo keenya kakalee ganama khallaqamne beekuu qabnu ofirratti tasaakkan daganne imala irra jirra doonii jiruu yaabbanne bakkatti nu booftuun beeynu guyyaan nutti nimamne kanaaf akka qobboofnu murannee murteeffanne qabna kaa imaammata rabbirraa badhaafamne akka beenuuf jallinaa faqa addaan baafanne waa malee ambiyoonni gama keenyan ergamne rabbiin nu gorsu malee beekaa takkaa nun qabne kanaaf akka rabbiin jedhetti yoo isaa ajajamne jannatatti deebi'uu rabbirraa baallamamne jaalallee lamaan gidduutti ni guutama waadaan bakka yaanne nu geessi hawween keenya guddaa yaa kurtoo irra jenne gayuudha deemnu galma ati eennu faqataata namni hunduu si falma osoo sirra wal fidhu diigamaa jirta amma nyaatanii hawwii isin bayaamni ooftu akka dayma wayyaa jiru duniyaa namni jibbu eenyuma ka waggaa 900 illee guuttachuu fedha kuma iccitii keettuun galleef waa'een kan kee maalummaa duyda kan kee yaabbatee caljedheetuma deema waa'een kee osoon galleef waa'ee kee qormaatama kanaaf qormaata kan kee kakufuu meeqaatama dhiibbeen taadhaan yoo laallee kufaatiin 90 akkuma argaa jirtan har'a kun o'aalama galaana badiidaa kee keessatti halaakama seera uumaa isaa cabsee kakaleessa ganama wayita kana waraanni rabbiin irraa labsama dhukaasa rabbii silaa sagalee waa dhagayama simarraa sii qopheessa waa fagoo soguu deema wallaalaan silaa sibiila harkisaa qareen qalama himmalan jedhe rabbiin mala sharrii yoomuma jarad deebisa malee malli caalaan kiyyuma dubbii kana gadi fageenyaan tuquusan feene amma gara fuulduraatitti garuu dubbachuu deema wanni galtee haa galtuu duutiree takkatti mahaa an dubbii tanan dhoysu wallaahi ima hima hedduun nama an dubbatuu marfatee moggaa deema icciti addunyaa kanaa galaana eelahama amata 100 dura itti yaada waan amma har'a itti qophaa'e waan bor waggaa 50 ubbatti fakkeessuunu addunyaa jalqabuma hin taphannaa fakkaatti dubbiin kun icciituma rabbiin waliin taphannaan injifachuu yoomumaa injifatamuu malee hinjiru carraan dhuma galiin barana galteen beeytu takkuma zeeroodhaa gadiin baasee itti galchee ufuma waancaa eenyutu kennaaf inni silaa rabbuma nama caalurraa kennaan namaa kennama ka isa caalun jiru fidaa jiraannaan amma amantiin caalaan illeen amantii islaamummaa fudhadhaa dhugaa tana didunsaa wallaalummaa kenna jedhaa turtanii kaleessa ol'aantummaan lafarraa fixuu kaataan muslima hagadhuma tarsiimoo diriirsuudhaan addunyaarra hundumaa masjida guban kunoo biyya keenya sasumaa raajii halkan salphinnaa kam dhiisee kam gunguma dubbachuunu ogummaa gaafataa dubbii mudaa bakka yaa'anne nu geessi hawween keenya guddaa abadin taatu rakkoon ta ummata islaamaa abshiraa rabbiin biraa jiraa gandi salaama gara seenaa addunyaatti seenuudhaa deemina amma dursa isinitti meeqamna turre ba'allama haga walin argines turreerra waggaan 2 hedduuna iyyaafattumaaf dhabamee jedhama kaan sagaleena erguun kaan ammoo barreeffamaan onneerraa sin jaalladha jaalala obbolummaa waan isin nagaafattaniif siniif diira daymaa meeqoottaa gadaaduun nu garba seenaatti amma doonii addunyaa jedhamtu yaabbanneerra beekama galaana dhiigaa irratti imalli geggeeffama gadi baasuudhaa deemna seenaa barmeeqaatama yakka abbaa tokkootiin kabiraamaaf qeeqama seenaa dhugaa beekutu dhaloota irraa eegama akkamiin nam tokkochi si'a 2 ajjeefama lubbuunsaa sobbaafame seenaansaas tureeffama isa ajjeefametu ajjeesuudhaan beekama galmeen seenaa kaleessa akkana barreeffama kana beekuun dirqama lammiileen keenya hunda bakka yaanne nu geesse hawween keenya guddaa سكرن يا ربي يا موتي درابودا بكا يا أني نجيس هوين كين يقودا
سكرن يا ربي يا موتي درابودا بكيا ننجيس هوين كين يقدا ظلمي دلي ظالم دلي فرمات أرجو مني ركنا داكو مالي هرامتي كلي سكركون إيجالي أرجع ترتوان تاي نمن أفغانستان لالي نمن العراق لالي نمن فلسطين لالي نمن سوريا لالي نمن يمن لالي وانا الرام الدبة نمن يوم بين كلي فيروسي جتشون أركالي أمة نجا أسنكالي فيروسي رامتي أنتي فيروسي مالي هركدي جامي قاتم كبين الراس كالي فالا دبين نقلي اجتيني سابودا بكيا ننجيس هوين كينيا قدا هركي ديكاموك أبو هرك رساسا سني هرك المنصوريا بيرابا سني هرك المنصوريا بيرابا سني أفهم ماسكين تقدموك أبو أفهم رساسا سني كديك المنما قدن قلاس سني حرم علامة شوفري كالي يو فجاسني قلاجرك أكونو جزان كغافسني وان أفغانستاني نقودن يادة سيناني غاف الدنيا بولشا ترتسن راشياني بي إسيم بولشتو غافس بي دميشاني كيسا إرهيتي نمو أفغانستانين فالمچو دافكاتي كاقبر من جباناني مالتو جبات جتني تيو جرات إيماني ورانا الدنيا تكفف لما فات يستاتم كوني أجين سوفيتي وجين ورانا جلق أبني ور سوفيت راشيان ومنتما قبني أكا الدنيا يروسني ورانا قمتو مني سوفيت ريدر مجيشون بكم وران نساني كناف أفغانستاني إلا لني تفتني ويا صديقي ستي الرابا نجدني بركولا صدي ترباتمي سقل ورانا جلق أبني أفغانستاني وجين لولا اتففاني لولا بويا مراسا كيسا في نجدن درانين كودا سقل ترباتمي سقل كإتجال قبني كودا سقل صديتمي سقل كإسا أنتمراني أما تكودن غوتو إرغا والوراناني وان بيافين سهينا قبرهم فتشوفوا مناني هم نما أفكبينيا هدوتي كساراني أفغانستاني اللولان توهجو دمناني موتما الدنيا غوتو توجين إساني فردتني فريسلا وانا من قرطتني قلتني فريسلا وانا من انقتني ور أفغانستان سوفيتين بودين جفناني جاري سوفيت دبي كنا والباسو كان فناني بيجي إسان قبرمسان لافتون أفغانستانين سوفيتين انجفت جيشو دبچو سالفتني دوغان كالين تتري أفان اللي اقامناني فولدر الدنيا تتي كانسا والورانني بطلو مسن التركابات بيديك دميشاني ور سوفيت مودرا أكست كفناني بلسما أرغتي غافس أفغانستانين بوغن براج القبد ملي الدنياني وريتياني دفي مرغا جيتشا افانين جري ارغا كون انسسون الراياس الكاني بودر اتتاري جرس افغانستاني بومبي سني نما بليس يرتي قدي سني لبو مليون الكام التوكو تلاكني أغهراتي نما قام هروت دلت بي سني كلن سججير مي سميدان أرغنني أكسجيني فالمي سبب بومبي سني أكم بكل قد سني اندل أفغانستاني لام شوباية هرّا إلمان سان دلني فيروسي كان أتوري كالي سيوبيتني ظلمي هغانا جيتو غرتني دغيتني بغداد بي إمام أحمد راكي مال غدني بيوم إسلام رتتي فنان ساني أجت سني نما سم بربدسني الدنيا الرمان جاسن لبو ملياناني هندغتو كايومو نهادة سيناني لام شوتاني دلتو إجولين بيساني أكوما إجولي هربي أفغانستاني توكو دائما دودا من يالا فناني غازي تنيان بيا كينا توكو بيا ساني ديناني مال الراكنتي جدي أبا غافناني اتمي أتي جدي لمي إراكي إني ilmaan nurraa dhalatu laamshoo irra baay'inni summiinu gadhiisanii kanaaf ammoo sababni yoo qabeenya qabaate haga tokko yaala namni anammoo mana gurguradhee fide jedheetti himnaani namtichi waan ta'u dhabee ija guute imimmaani intarvii godhanii fi gadhiisan miidiyaani uba qabdu sila isin akkana turte addunyaani makhluuqa zulmiidhaani dachee yaabbate duyda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa زيكادن يا ربي يا موتي درابودا بكا يا ننوغيس هوين كينيا قدا ميتيكو أجده أغا سوريا أغا داماتي يا بدي فلسطين كي سبهو
biyya dhiini mujaahidaa dachee maraa urgaahu biyya umrii guutuu namni dargaggummaadhaan taa'u maanguddoo mataa arri achitti hin gartu saa'u warra jannataa fakkaata khalqiin achirra yaa'u ummata dardara umriin isaanii walqixxaahu anin garre jaranaa ummata akkas qabsaa'u ilmaan isaanii guddatee ganna dullummaan gahu rasaasa Israa'eliin addunyaa irraa ka'u kaleessa itti galtee hadda abbaa biyyaa ta'uun argaa jirtarree har'a ibiddaachiin bahu ibiddi Israa'el lafi ijoollee Falastiin malee bobahu lagni Israa'el dhiigaa ijoollee Falastiin malee yaa'u zaalima taanaan akkasitti cinnaanoon gahu dhugaan gaaf tokko galgallisaa yoo gahu gaafa aduun bilisummaa gara dacheetti bahu gaarreen dachee hunda irraa gara dacheettan ga'u hangaasuu bilisummaa ka addunyaa naannahu barii barraaqa gaafasi kan mujaahida ta'u nagarsiis yaa Allahu yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geessi hawween keenya guddaa yaa ijoollee Falastiin shabaaba dargaggeessa rabbiin naafaa taasisu du'atiyya isin keessa kana caalaa isin bira turuuf yerootu na daangeessa amma gara Sooriyaatti ofirraa na geeggeessa irra turtarree qabsu itti beeytan kaleessa isiniif haarawaa miti addunyaa hunda keessa mee amma karaa kamtu Sooriyaatti na geessa waa'ee Sooriyaa kana akkam jedhee barreessa sagalee nuun hangahu maal jedhee sagaleessa dubbachuudha ol tahi arraba koo madeessa hujii harka salphinnaa kamimne baana keessa lafeen ilmaan Sooriyaa bakki dhabamteessa facaate akka callee addunyaa hunda keessa barbadaatti naqanii lafarraa barbadeessan jalaan waraana taankiin gubbaan bombeetti roobsan biyyuma isaanii irratti akkas isaan gabroomsan lafee ilmaan isaanii akka gaazaa bobeessan kan biyyarraa baqatee imimmaan dhangalaasa cinaa achitti gatee meeqa dhufe qaamasa kaan lukarraa jiranii kaawwan ammoo harkasa gaafni harkaa lukasan isaan galchan ni dhufa guyyaan jazaa rabbi kafala taree miskiinni qabeenya isaa kaleessa waadaa galii dubbisaa keeyyatasaa rabbiin waa namaa miti ni guuta beellamasaa meeshaa masaan addunyaan gubansan qabee harkaa dhaamsa teeknoolojiin jaraa kun baduu nutti meera ergamaansaa dhufuusaallee nutti me'e hayyuun harraaf kaleessaa meeshaan tokkon dalagu aakiru zamaan keessaa rabbiin addunyaa kana gara boodaa deebisaa mee har'a fakkeenyarraa waan tokko sinii kaasa dhibeen har'a dhufe kun irra caalaa miidhaansa biyyoota gurguddatan irratti baay'ee ulfaate dhiibbaansa hayyoota fixaa jira dhukkubni kun mataansa doktoroota meeqaa tan fixe har'a addunyaa keessa beekaa tokko dhabuunuu kasaaraa meeqa geessa meegama ikoonomiitiin haaseenni ilaallu keessa ikonomii addunyaa dhibbentaadhaan gaccabsaa warra qabeenyaan guddatee samiirra guluftu fardoonsaa waggaa dhibbaan duratti guddatan akka dansa guyyaa dhibba songa hin gaafachiise gargaarsa nama rabbitti amaneef mu'jizaa mataansaa laalaa gara boodaatti addunyaa maalittaansa jabeenya ilma namaati haganuma quwwaansa qabeenya ilma namaati haganuma quwwaansa na jalaa uwwaa tartuu yaa jarana quwwaamsa warri addunyaa tana guddoo seetan kaleessa isinin sodaachisin zeeroo iccitiin isaa womaan jiran ilaalaa baatirii itti ibsa imaana keessan cimsaa ol ka'aa lafaa duydaan bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa gaafa rasuulli rabbii addunyaa bulchansanii waggaa 23 bara hooggansa isaanii dippiloomaasima waraanaan hooggananii walitti gaffuun aree lafa jira seenaanii lubbuu namaa yoon fixe inni miliinaani shororkeessanuun jette har'a kun addunyaanii maalirra dhaabbataniiti maaltu jira ragaanii dubbiin tun eenyuun fakkaatti silaa har'a la'allaanii eenyuun jedhamuu qaba jechi kun faallaasani gaafa rasuulli aangoorra jiran namni dhume waraanaanii walii galatti nama 735 waggaa 23 ta'uu wajjin kan isaan hooggananii kaafira muslimarra ayyisunuu gara lamaanii mootummaa addunyaa guutuu ta'uu wajjin isaanii akkana biyya bulchaa hooggansi bilchaataanii addunyaa guutuun isaa biyyuma takka yoo laaltanii qarooma har'aa kanaa walii yoo madaaltanii wama biyya keenya keessa ta'e si yaadachiisanii eeltiraaf Itoophiyaa gidduutti namni dhume waraanaanii nama 70,000 ol akka jedhu seenaanii 770 wal bira yoo laaltanii
akka addunyaa guutuutti ammoo yoo madaaltani miliyoona dhibbaan lakkaa'ama lubbuun isaan hobbaasanii mee dhugama dubbadhaa eenyu shororkeessaanii eenyu hayyuun siyaasaa biyya bulche obsaanii kan ammoo lafa kaayuu dandeenya ragaadhaanii lola addunyaa tokkoffaa keessatti namni dhume waraanaanii miliyoona 40 akka jedhu seenaanii lola addunyaa lammaffaa keessatti dachaasanii nama miliyoona 70 haga miliyoona 85 waggaa 4 keessatti lafa barbadeessanii kunis sababni ta'een sochii naazii jarmanii amantii babal'ifachuudhaaf addunyaa irratti humnaanii qabeenya namaa saamuuf ammallee gama kaaniin abbootiin irree awurooppaa ka'an wal gurmeessanii beeytan bara kulanii jala turte addunyaanii koloniyaal riivalaris of yuurooppiyaan paawursi jechuudhaani humnaan nama gabroomsu irra wal dorgomanii biyyoonni 7 awurooppaa koloniin beekamanii ingilizii faransaa beeljeemiif jarmanii ispeenii fi poorchugaal ammallee xaaliyaaniin bara liibiyaan lolan bara umar muktaar sanii leenca gammoojjiisaniis gaafa san ajjeesanii ingiliz adda dureen birtish jedhamuudhaanii zasanni barseeti soonza birtish impaayir jedhama bara isaanii aduun hin dhiitu jedhama oonza birtish kolonii jechuun bahaa dhihatti addunyaa gabroomsanii biyyoonni afrikaa hedduun harka kolonii isaanii akkasuma kolonii jaraa jala turte ameerikaanii yeroo afrikaa guyyaa achi ammoo halkanii biyya aduu wal faallaadhiitu afrikaaf ameerikaanii al tokkotti kolonii birtish jala gallaani kanaaf aduun hin dhiitu jedhama oonza birtish kolonii walumaa gala seenaa addunyaa kana laallaanii sirna nabi muhammadiin wal biran madaalaanii hin jiru mirgi dhala namaaf isaan nurra laatanii eenyu akka fixe agartarree lubbuu miliyeenaanii mee dhugama dubbadhaa eenyu shororkeessaanii eenyu hayyuun siyaasaa biyya bulcha obsaanii seenaa turii maal qabnaa maaliif nu xureessanii maal balleessee muslimaa lafarraa balleessanii akka guutuu addunyaatti har'a karoorri isaanii lafarraa nu balleessuudha tasuma sanyiidhaanii biliyeena 2 tuqaa waygeennaree baay'innaani 1/3 addunyaa kanaa tarra islaamni addunyaa bareedduu tana diiganii tamijaaruu deemanii ummata addunyaa dursee kaleessa qaroomaanii saabjektii makamiinuu osoo nuun dorgomanii jarri kun nu hinjifachuu miti dirreen isaan oolaniif dirreen oolle addaan fageenyi akka guyyaa halkanii jiraatu gaduu bayaa duugadiin bayanii qabaannu seenaa badaa mee nutti tasaafidanii jarri nu haqa beekaatuma argaa didanii akka gaaritti beeku haqa ta'uu islaamni ragaa meeqatu jira barraa'ee harka isaaniin akka fakkeenya yoo laalle keessaa qabatamaanii Harvard University recognizes Quran jedhaati barreessaati seenaa googiliidhaani mana barnootaa guddaa har'a qabdu addunyaani bakka Obaamaan faati irraa eebbifamanii bara 1817 hundeeffame akka jedhu seenaani waggaa 202 dura yoo ibsine herregaani Ameerikaa keessatti argama biyya mootummoota wal ta'anii mana barnootaa turaadha cimaadha beekumsaanis asirra kalaalaan ruuni maammata seeraanii manneen barnootaa kitaaba fakaltii seeraa walitti qabachuun beekamanii bara 2015 qorannoo geggeessanii yaadota baay'ee 150 ol ta'u walitti qabanii hojjettoota barattoonni hundinuu gargaraanii kitaaba gargaraa fidan hunduu karaa karaanii imaammata as durattiin bulte addunyaanii seera dhihaate keessaa hunda hinjifataanii qur'aana tahee argame galanii karahmaanii suuraan isaa aayaata 135 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ibsaha qaaseenaa keessatti jechuudhaan maxxansanii balbala yuunivarsiitichaa fuuldura barreessanii Harvard University yoo asii ol seentanii laalaa jira qur'aanni taa'ee barreeffamaanii seera haqaa ilma namaaf furmaataa ta'uudhaanii moggaasan ibsa haqaa olaanaa jechuudhaanii maalirra dhaabbataniiti maaltu jira ragaanii keeyyata kanaa kallattiidhaan laallaanii yaa warra natti amantan jedha rabbiin guddaani jidduu ilma namaatti murtii kennaa haqaani lubbuu keessanis ta'uu takka ofira keessanii faqa irraan dabinaa hidda dhiiga alaaltanii yookaa tokko hiyyeessa kaan ammoo qabeenyaani gama dunyaa laalinaa murtii kennaa haqaani anatu hunda caala jedha rabbiin guddaani na sodaadhaa haqqummaan murteessaa jidduu isaanii
kanaaf dursa kennaniif waan caaleef seera hundaa bakka yaanni nu geesse hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbii yaa mootii duraa booda bakka yaanni nu geesse hawwiin keenya guddaa waan keenya ta'e miti kakkana bareechifnu bareeda bareechise gaafa filheenu kennu amma bakka jalqaba kaanitti yoo deebinu imaammata dubbanne imaama biraan dhiifnu seenaan garba addunyaati silaa waraabne hin fidnu haga simbirti bishaan facaaftu kan nuti irraa himnu seenaa hooggansa nabi muhammad mee irraa gadaafuunu guyyaa tokko jiraannu saqa himne haa duunu haqa lallabaa du'uun du'aa miti jireenyaddaa bakka yaanni nu geesse hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbii yaa mootii duraa booda bakka yaanni nu geesse hawwiin keenya guddaa